حافظوا سوراكم يعني سوراكو أنا إسكي ود إسترجسنا في رفاعي ركعتي أما يا ربي نبي جتمنتي أما ركعت شو سوراكو جوالك يساق عبد اسمه أما لا يا ربي إلهي تمنتي رات أما يعني دليتنا أقول أدرادو كنا كبري كان كيتو كوكم وانتت نارجي تو كنجر سوراكو يبليسي يشور رقمك يقفنا كده تبي متى رقمك تيجي تسنم بليسي يشور حافظ يشور حافظ ميمانا تدنا بوسي سياني نمرات شابل تيجور jireenyi kee innata addunyaarra jiraattu jechuudha. Hamma dhaqee galma ga'utti boo'ichitti haa ta'u jiruun kee jireenyi kee haafis jaalalasiif qabu yaani namni jaalalaaf namni uleef hin jilbeeffanne jedhan jaalalaaf jilbeeffata jedhanii isa jedhaniin malee yaani dhiirri tokko dhibeefi miti jechuudha. Hiree kootis dhabeefi miti haafis jechuudha. Haafis yaani jaalalaan namoota malee wantatti gonkumaa wantatti namoota hin jiru jechuudha. Jaalallaan namoota miti. Yoona yaani jaalala dhugaasiif qaba. Dheeraadhe rabbiin maqaa sagaltamman sagalanaa isaati jedhe nabiyyicha isaati jedhe jechuudha. Quraana isaa kalaama isaati jedhe jechuudha. Guyyaa namni maasharii walqee walitti falmuu jedhee jechuudha rabbiin jechuudha. Jiruun kee jireenyi keessatti haadhaa waafes. Yaada muraada kee rabbiin siin guuti. Addunyaa akiraatti jechuudha. Ija dhalaati anis immoo yoona jaalala sobaasiif qabaadhee jiraadhe jechuudha. Amarsiisa baare kana naa qaqqabsiisu gooftaa jechuudhaafis. Ammas immoo manatti ijaarrattu kana jechuudha. Manatti yaani gaa'ela ta'uute kana jechuudha. Rabbiin nama bira darbu rabbi si haa taasisu haafis. Haafis keessa garaa gootiin gubdee kan addunyaan kee akiraan kee haa gubatu haafis. Duniyaa akiraa gubadhu duniyaa akiraa mimmaan buusaa ta'e duniyaa akiraa naasu malee gammachuun sitti hin argamin haafis. Addunyaa akiraa afuura baasaa ta'e duniyaa akiraa haafis duniyaa akiraa haala galfiin argatin haafis. Gubaana gubde haafis gaa'ila keetti ilmoo kee irratti mana keetti akiraatti siin kaffalanii addunyaatti siifa kaffalu. Guyyaa yoo malqiyaama satiriin argatin haafis satirii indallaahi rabbiin si argamsiisin haafisu keessa kuna gubdee keessa kuna naasifte jaalalan siif qabuuf malee ati yookiin yaani waa caalteefis miti dahaba wayitaateefis miti jechuudha warqee wayitaateefis miti laakiin jaalala warqee jaalladhaafan akkas maraadha malee jechuudha yoona jaalala kee dhabee yoonan immoo inni jedhee mucaa kanatti yaani hawwii kee dhabee jechuudha. Hawweenaa dhabsiisu anas sis immoo akkasii miti ati jaalallee qabaata mana ittiin irraa adda baatu dhabdee afaan lakkoofsi kee biizii ta'e naan jetta miti jiruun kee jireenyi kee biizii sis ta'e ta'aafis galma siin ga'in wanta yaadu gooftaan bahariidhaan nagaan afaan naachaatii baase suudiidhaan si ga'e ayyeeriin nagaa si bahaatee haalii keetti sin galchin anaafis akkas yoon jaalala kee dhabe jechuudha. Addunyaa akiraat namni biyya tokko taala galfata duniyaa akiraa jahan namni sitta qabatu keessa garaa kooti guddi duniyaa akiraa onneen kee haa jedhaa si haa jiraachisu duniyaa akiraa afuura gubaa baafataa taayaafis na gubdee nan gubadhe gubadhu nanaasifte naasuu malee gammachuun arginati galmaan siin ga'in yaada muraada kee gooftaan jechuudha. Galmaan addunyaa akiraa kee duniyaa akiraa galmaan yaada kee siin ga'in nama bira godaanu waa hundi niimaa hunda bira rabbiin si haa taasisu anis immoo yoon jaalala kee dhabe naa haa taasisu jechuudha. Kana miti kanaafuu amma addunyaa akiraa guyyaa namni maasharii walitti falmuutti anaafsi rabbiin simmoo jaalala kee eenyu tadhaa jennaan haafizuudha kanan jedhu rabbiin naa taasisu. Allahumma salli jiruun kee jireenya kee si haa jibbisiisu. حافظوا سوراكم يعني سوراكو أنا إسكي قد إسترجسنا في رفاعي ركعتي أما يا ربي نبي جتمنتي أما ركعت شو سوراكو جوالك يساق عبد اسمه أما لا يا ربي إلهي تمنتي راتي أما يعني دليتنا أقول أدرادو كنا كبري كان كيتو كوكم وانتت نارجي تو كنجر سوراكو يبليسي شو رقمك يقفنا كده تبي متى رقمك تيجي تسنم بليسي شو حافظ ميمانا تدنا بوسي سياني نمرات شابل تيجور jiruun kee jireenyi kee innata addunyaarra jiraattu jechuudha. Hamma dhaqee galma ga'utti boo'ichitti haa ta'u jiruun kee jireenyi kee haafis.